dhimmi keenya biraabee waancaa addunyaati. Biyyoonni afur walakkaa xumuraatiif darban hundi isaanii adda baanii jiru. Biyyoonni afranu biyyoota tilmaama shaampiyoonummaa tokko hamma afurii argatanidha. France, Spain, Aarjentiinaa, Ingilaand. Spain fi France waliin taphatu. Aarjentiinaa fi Ingilaand waliin taphatu. Amma yeroo murteessaa irra ga'ee jira jechuu dandeenya waancaan addunyaa abbe. France fi Spain keessaa inutti darba. Aarjentiinaa fi Ingilaand keessaa inutti darba kan jedhu ni eegama. Bal'inaan ni kaasnaa waa'ee tapha kanneenii garuu taphoota galgala taphataman haa ilaalluuti. Norway fi Ingilaand morkii obsa fixachiisaa baay'ee hawwataa ta'e geggeessanii jiru. Norway dirree keessatti waan mul'isaa turteef carraawwan hedduu uumteef yaaliiwwan kallattii akkasuma gooliiwwan jalaa haqaman dabalatee gooliiwwan hedduu yaaluudhaan sochiin isiin taasiste kaleessa daqiiqaa 120 osoo hin gahin taphicha injifattee silaa marsa walakkaa xumuraatiif ga'uudhaaf carraa bal'aa qabdi turte. Ta'us garuu ga'umsa dinqiin dhuunfaa Jude Bellingham Ingilaandiin walakkaa xumuraatiif geessee jira. Jude Bellingham daqiiqaa 45 akkasuma daqiiqaa dabalataa 93 kan 120 keessaa jechuudha irratti goolii galcheen Ingilaandiin walakkaa xumuraatiif geessee jira. Sheldrup goolii dinqiidha daqiiqaa 36 irratti Norweedhaaf galchuu kan danda'e. Egaa heeggeenfaa goolii galchanii akkasuma kan dagaliin sibiila goolii jala deebise gama Norway gareen solbaa kan waancaa addunyaa kan irratti qabatanii dhufan garee dinqii garee even ani osoo amma xumuraatti ga'ellee garee madaaluuf ga'umsa sana mul'ise ta'uusaa kan nutti mul'isedha. Tapha kanarraa haa eegallu. Tokko fi zeeroodhaan yeroo dursaa turan daqiiqaa 36 irratti Sheldrup goolii yeroo inni tarii goolii kana inni galchuudhaaf hin turre taphattootaaf kubbaa gara sarara penaltii keessatti erguudhaaf yeroo jedhu kubbittiin sibiila goolii tuqxeetti kan galte daqiiqaa 36 irratti goolii galchanii yeroo dursaa turan sana booda daqiiqaa 7 booda daqiiqaa 43 irratti kubbaa deebisanii injifachuutiin carraa goolii taphattoonni Norway argataniiti kan turan daqiiqaa 43 irratti Alexander Sorloz kubbaa qabatee gara fuulduraa yeroo saffisaan deeman taphattoota Norway 2 kan Ingilaand tokko qofa kan turan battalumatti taphataan Atletico Madrid Alexander Sorloz kubbaa silaasoo Erling Haalandiif dabarsee kenneef Erling Haaland daqiiqaa 43 irratti gooleegaa waliin walitti dhufee carraa kanaan itti fayyadamuudhaan taphataa beekamuudha kan ture. Ta'us garuu Sorloz kubbaa sana dabarsee kennuuf hin dandeenye. Tarii barbaanni. Kubbaa sana mul'ata ture. Irratti mufateeti kan ture. Tarii silaa osoo kubbaa kana kennee kan galchoote 2-0dhaan sana booda Ingilaand garaagarummaa kana dhiphisanii tapha kana injifatu kan jedhu sun ulfaataadha kan ture. Qabxiin tapha kanaallee kana ta'uu dhiisuu danda'a kan ture. Hundaafuu garuu dogoggorri sun sirriitti gatii garicha kan kaffalchiisan jennee kaasuu kan dandeenyudha. Akkaataan taphattoonni Norway malmalteen isaaniillee tapha keessatti ittiin fayyadamaati turan keessattuu hanga daqiiqaa 23 irratti hanga bishaan dhugalutti taphichi daqiiqaa 23 irratti hanga dhaabbatutti kilaboonni lachanuu gara fuulduraa deemanii carraa goolii uumuudhaaf sirriitti kan itti rakkatanii carraa goolii uumuu miti kubbaa kallattii goolii eegite kollee hanga daqiiqaa 23 irratti gareewwan lachanuu osoo yaaliin kan isaan hafanii hanga daqiiqaa 23tti Ingilaand guutumatti taphicha kan to'atte taphattoonni Norway kubbaa taphattoota Ingilaand irraa buufachuudhaaf sochiin taasisan laafaadha kan ture sarara penaltii isaaniitti dhiyaachuudhaan sirriitti ittisaatti kan turanii ta'us garuu ergaa bishaan dhuganii deebi'anii booda daqiiqaa 23 hanga 45tti garuu taphichi si'ataadha kan ture gareewwan lachanuu dabareedhaan gara fuulduraa deemanii yaalii goolii taasisaatti kan turanii kanaanis irra deddeebiidhaan sana argaati kan turre daqiiqaa 36 irratti Sheldrup goolii kan galche tapha boqonnaa duraatiin garuu kan laalotee taphattoota Ingilaand keessattuu qarqara lamaaniin jiran Madueke fi Anthony Gordon sochiin isaanii baay'ee gadaadha kan ture. Anthony Gordon hanga kubbaa goolii galtee Bellinghamif mijeessutti garuu dirree keessa waan tureen fakkaatu kan ture sochiin isaa hagas mara kan ture irra caalatti garuu isa caala taphataan sarara fuulduraa kan Arsenal Madueke ga'umsa irraa eegamu sana
osoo mul'isin ga'umsa gadaanaa mul'isuudhaan keessattuu boqonnaa deebii yeroo deebi'an taphataan kun achumatti kanaaf ergaa Bukaayoo Saakaa fa'aa akkasumas Eberichee Eezeefaa jijjiiramanii erga seenanii booda keessattuu Bukaayoo Saakaan tokkoof tokkoon qaqaarratti sochiin inni mul'isaa ture sun dhiibbaa Ingilaand sirriitti taphattoota dabalan keessaa tokko kan ture. Juud Beelingaam waancaa addunyaa kanaan shakkiidha kan ture. Filannoo jalqabaatiin Beelingaamitti seenuu qabamoo Morgan Rogers kan jedhu sun falmisiisaadha kan ture. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa gariin Beelingaam jedhu kan hafan ammoo Rogers jedhanii qoqqoodisatu kan ture. Garuu leenjisaan Ingilaand Toomaas Tuheel taphataa kana filannoo jalqabaatiin fayyadamuun isaanii muuxannoo qaba. Taphataan kun sarara peenaaltii keessatti ammoo akkaataan of bilisa godhee sarara peenaaltii keessatti argamuudhaan goolii galchuu gareen kun taphataa kanarraa sirriitti fayyadamaa kan jiru. Ga'umsa inni iddoo barbaachisaatti argamuudhaan goolii inni garichaaf galcheen kaleessas Ingilaand injifachuudhaan kan isaan darbanii taphataan immoo Aarjentiinaa Liyoonel Meesii waliin roobii dhufu kan morkatan ta'a. Tapha kaleessaa irratti jijjiirraan Toomaas Tuukel milkaa ta'uusaa sitti mul'isa. Fakkeenyaaf daqiiqaa 86 irratti Niikoo Reelii jijjiiranii Speensi erga seenee booda dhiibbaan inni dirree keessatti uumaa ture ifatti kan mul'atudha. Oreeliin akka Siitii keessatti bara kana dabarse sana irra deebi'uu hin dandeenye garee biyyaalessaa Ingilaand waliin ta'us tooftaa taphaatii wal qabate yeroo baay'ee amma kilaba keessatti tooftaa taphaa leenjisaan tokko fayyadamuu fi garee biyyaalessaa isaatiif gaafa ta'u kan fayyadamu gara ta'uu danda'a wal'ituu danda'a sun Oreeliin sirnaan akka eegame sanaan qixa eegame sanaan performa kan goone daangessu mala ta'us garuu kaleessa jijjiirame kan seene Speensi carraa sana sirnaan fayyadamee jira jechuun ni danda'ama. Dhiibbaa uumee taphachaati kan ture. Even naannoo daqiiqaa 90 booda kubbaan inni Niilaand waliin walitti dhufe bakka sanatti argame iddoo sana sila taphataa akka Harikeen fa'aadha kan argamuu qabu. Xiqqoodhumaaf gara alaatti jalaa baate. Sanaan ala taphattoonni kanneen akka Declan Rice fa'aa kaleessa Declan Rice miidhamee bahee bakka isaa izeen seene erga inni miidhamee bahee booda sararri gudduu Ingilaand guutumatti laafee ture. Olaantummaan warra Noorweedhaan irraa fudhatamee ture. Declan Rice erga baheetiin booda irra Jijjiirraa taasisaniin leenjisaa Toomaas Tuheel carraawwan uumuudhaaf yookiin kubbaa to'achuudhaaf wanti isaan yaalan sun booda irra isaan milkeessee jira. Ani garuu Juud Beelingaam naannoo sarara peenaaltii keessatti wanti inni godhaa jiru ga'umsi inni mul'isaa jiru garee kana baraaree jira jechuun ni danda'ama. Kaleessa Harikeen hin ture jechuun ni danda'ama abbee. Harikeen marsaa kanaaf gaafa ga'an gooliiwwan murteessituu galche sana galchaa ture hin argine ga'umsi sunillee dirree keessatti mul'achaa hin ture. Beelingaam garuu addatti gooliiwwan dinqii ta'an galchee jira sana goolii jaaffaa waancaa addunyaa kanaati kaleessa kan galche. Dhuguma taphataan kun ga'umsa ajaa'ibaa waancaa addunyaa kanaan mul'isaa jiraachuu isaati kan namatti mul'isu. Amma Ingilaand bara 1966 waancaa addunyaa kana kan fudhatan yeroo sanallee akkaataa waancaa addunyaa kanatti fudhatan falmisiisaa akka ta'e himama. Bara 2026 ammoo waancaa addunyaa kana irra deebiidhaan fudhachuudhaaf onnatanii jiru. Leenjisaa lammii Jarman Toomaas Tuheel qeeqaa olaanaa keessummeessaa turanii amma garuu wanti gaariin garee biyyaalessa Ingilaand kanarraa argitu miidiyaaleen Ingilaand waa'ee Toomaas Tuheel baay'ee hin qeeqan amma waa'ee hanqina garee kanaa dubbachaa hin jiran. Kun tasgabbii waan kenneef na fakkaata garee biyyaalessa Ingilaandiif. Amma Ingilaandonni yeroo baay'ee bu'uura kubbaa miilaa ammayyaanootu kaa'ee jedhu seenaa keessatti yoo kaastu amma kubbaa miilaa Chaayinaatti akka eegaleedha kan himamu. Garuu Ingilaand keessatti guddatee dagaagee addunyaa guutuu bira qaqqabe jedhama. Bara 1840moota keessa dambii ittiin bulmaata kubbaa miilaa tolchuudhaan yookiin bocuudhaan kubbaa miilaa ammayyaa warra bu'uura kaa'anidha Ingilaand. Garuu yoo milkaa'an hin argitu. Waancaa addunyaas ta'e waancaa Awurooppaa irratti milkaa'ina hagas mara hin qaban. Irra deddeebiidhaan ni dhiyaatu xumuraaf ni ga'u garuu hin milkaa'anii. Bara kana yoo kan ta'us taate Toomaas Tuheel jalatti gareen kun shaampiyoonii ta'uu ni danda'a kan jedhu amma sagaleen akka kana ol ka'e hedduminaan dhagamaati kan jiru. Garuu Aarjentiinaa waliin taphachuun isaanii walakkaa xumuraatiin qormaata biraati. Gareen biyyaalessa Aarjentiinaa garee shaampiyoonii ta'edha yookiin shaampiyoonii marsaa darbee 22ffaati. Waancaa fudhatee jira amma dheebuu waancaa
akka Ingilaandi hin qabu tasgabbaa'ee taphata dirree keessattis kanuma kan argaatee jiru kanaaf walakkaa xumuraatiin Ingilaandi kan darboote France fi Spain keessa ga'umsa amma mul'isaa jiru kanaan maybe jijjiiraan Thomas Tuchel taasisaa jiran amma hanqina taphattootaa hin qabu gareen biyyaalessa Ingilaandi yoo ilaale inumaayyuu filannoo taphattootaatiif rakkachaa jiraachuu isaati kan namatti mul'isu garuu Thomas Tuchel wanta kana tasgabbeessanii ilaa fi ilaameedhaan jijjiirraa taphattootaa sirnaan fayyadamanii taphattoota illee kan gargaaraa maa jiran ta'uu isaati amma xiqqoo wanti komii isaan rakkaasu sarara gidduuratti koobee maayanoo jiraachuu dhabuudhaami taphataa kan osoo fayyadamanii jira garuu sarara gidduuratti filannoo carraa taphattoota argachaa hin jirre keessaas tokko kan taphanne bakka isaa immoo Raayis jira akkasumas Elliot Anderson filannoo jalqabaatiin seenaati kan jiranu taphattoota kanneen lamaan waliin wal qabsiistee olaalte garaagarummaan guddaadha kan jiru Kobe Mainoo fi Elliot Anderson akkasumas immoo Declan Rice tarii bakka Trent Alexander-Arnold sirriitti rakkachaati kan jiranu kaleessallee taphattoota 3-4 gara jijjiiraati kan isaan turanii jalqaba Ezri Konsa taphataa sarreettisa gidduuti filannoo jalqabaatiin bakka Trent Alexander-Arnold kan taphateen boodarra Reece James taphataa sarara gidduu ta'ee seenee erga immoo taphataa sarara gidduu galchanii booda immoo isuma deebisan immoo bakka sanarratti kan taphachiisanii filannoo taphattoota sarratti garuu xiqqoo komii wayii Harry Maguire akkasumas Trent Alexander-Arnold dhiisanii dhufuun isaanii xiqqoo wantoota isaan qeeqsaa jiru keessaas tokko jennee kaasuu dandeenya. Addatti garuu gareen biyyaalessaa Norway imala dinqii taasiseef seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif marsaa nusa xumuraatiif ga'ee jira kaleessas ga'umsa ajaa'ibaa mul'isee ture ta'us garuu boodarra gareen tokko injifachuun dirqama waan ta'eef Ingilaand injifachuudhaan walakkaa xumuraatiif darbisee jirti taphattoonni kanneen akka Sheldrop fa'aa Antonio Nusa Haaland Sorloos dabalatee Odegaard dinqii ture Odegaard ga'umsa kanaan kan Arsenaaliif deebi'oote Arsenal bara dorgommii dhufu ga'umsa dinqii mul'isu ga'umsa ajaa'ibaa mul'isu akka danda'udha. Reersan taphataan kun miidhamaan bahe tapha kaleessaa irrattis miidhameeti kan bahe ga'umsa addaa mul'isaatu kan ture. Inni jiraachuu dhabuun ifatti kilabicha garee kana akka miidhe argineeti jirra. Moral Warfare fa Niilaand Karreegaa garee biyyaalessa Norway waancaa addunyaa kanaan taphattoota ga'umsa gaarii mul'isan keessa gidduu irratti Bergee fi Berg waancaa addunyaa kana mul'atanii jiru carraa kilaboota biroof filamuu solaan argatanii jiru yeroo qabnu waliin tapha Aarjentiinaa fi Switzerland haa ilaallu taphni kunis daqiiqaa 120 kan fudhateedha tapha kanaan Aarjentiinaan goolii 3-1 Switzerland injifattee jirti goolii daqiiqaa 10 irratti Maakaalestar galcheen dursa qabatanii turanii boqonnaa deebiin Iddooyin goolii qixxeessitu Switzerland galchee jira daqiiqaa 72 irratti Breem Mbooloon daqiiqaa 72 irratti gama Switzerland kaardiimaadha kan arge kaardiimaa hargu malee Mbooloon Switzerland daqiiqaa 120 akka taphatan taasisee jira garee biyyaalessa Aarjentiinaa Julian Alvarez daqiiqaa 112 irratti Lautaro Martinez daqiiqaa 120 irratti goolii injifannoo galchanii jiru gareen kun qoramaatuma injifatee marsaa kana ga'e ammallee Ingilaand waliin taphata so waan addaa uumuu danda'a jettee tilmaamuuf waan nama rakkisu miti. Keessattuu tapha kaleessaatiin yoo ilaalle Aarjentiinaan sirriitti carra qabeessa jettee kaasuu dandeessaa ani hanga Mbooloon jijjiiramee bahutti kaardi diimaadhaan dirreedhaa bahutti Switzerland akkaataan taphachaatii turan gara fuuldura deemaa turan dhiibbaa kan Aarjentiinaa Lionel Messi akkaataantiin dhaabaati turan Switzerland marsaa taanuuf waan darbitu kan fakkaatu kan turte garuu daqiiqaa 72 irratti Mbooloo dogoggora inni hojjeteen guutumatti gatii kan kaffalchiisedha kan ture jalqaba balleessaa Leandro Paredes irratti hojjeteen kaardii akeekkachiisa argateeti kan ture lammaffaa irratti garuu ta'e jedhee abbaa murtee dogoggorsiisuudhaaf balleessaan akka irratti hojjetame fakkeessuudhaan dirree keessatti kan kufe yeroo sanallee balleessaa irratti hojjetame jechuudhaan abbaa murtee taphataa Aarjentiinaa Paredes fi kaardii kan isaan kennanii boodarra garuu VAR taatee sana irra deebiidhaan akka laalu erga abbaa murteetti himanii booda abbaa murtee VAR ilaaluudhaan deebisanii taphataa Aarjentiinaa kaardii akeekkachiisaa argate irraa kaasuudhaan Mbooloodhaaf kaardii akeekkachiisaa lammaffaa ta'e jedhee dirree keessatti abbaa murtee dogoggorsiisuudhaaf yaaleera jedhamuudhaan kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedhaa kan ba'e taphicha kan jijjiire taphataa kana balleessaan dirree keessatti ta'e jedhee osoo kaardii akeekkachiisaa kana abbaa murtee dogoggorsiisuudhaaf osoo yaaluu baate tarii Switzerland qabxiin tapha kanaallee kana ta'uu dhiisuu danda'a kan ture hangan erganni illee jijjiira diimaadhaan bahe boodallee Aarjentiinaan
sirriitti kan isaan rakkatan keessattuu Arjentiinaan Lionel Messiin dirree keessatti sochii baay'ee yoo mul'isuu baate taphattootaaf carraa goolii yoo uumuu baate gara fuulduraa deemee fageenya irraa yaalee goolii yoo galchuu baate Arjentiinaan garee faallaa ittisa garee faallaa cimaa sana bansiisuudhaaf akka rakkattu tapha kaleessaatiin illee ragaa guddaadha jennee kaasuu kan dandeenyudha. Garuu boodarraa taphataan kun erga dirreedhaa bahee booda guutumatti taphattoonni Siwiizerlaand ittisa irratti kan isaan xiyyeeffatanii Alvaariz fageenya irraa goolii hawwattuudha. Taphataan Atileetiko Maadriid kun kan galche Arjentiinaan taphatti yeroo tokko tapha baay'isa mul'isti kan itti aanu immoo yeroo rakkattu argaate kan jiru garuu gareen shaampiyoonii ta'u gareen dorgommii akkana dirree keessatti daqiiqaa 90 rakkateellee yeroo shaampiyoonii ta'u argaate kan ture Arjentiinaan kaleessa leenjisichi Luis Scaloni akkuma jedhan carraa qabeessa jechuudhaan kan isaan dubbatanii dhugumatti Arjentiinaan kaleessa ga'umsa kaleessa laafaa mul'isteen injifatee darbuun ishee carraa qabeessa ishee taasisee inni kaasuu kan dandeenyudha. Carraa argatanitti garuu fayyadamanii taphattaanuuf darbaniiru. Kibxata taphoonni eegamoon Firaansi fi Speen roobii Ingilaandi fi Aarjentiinaan ni taphatu. Firaansi fi Speen keessaa gareen injifatee egaa xumuraaf kan darbu ni ta'a kan Ingilaandi fi Aarjentiinaa dabalatee jechuudha. Firaans shaampiyoonii addunyaa bara 2018 akkasuma marsaa darbeen Aarjentiinaadhaan goolii 1-0dhaan mo'amuun ishee ni beekama. Speen shaampiyoonii Awurooppaati. Morkiin biyyoota kanneenii egaa falmii cimaanii ta'a fi kan eegamu amma walakkaa xumuraatti biyyoota Awurooppaa 3 akkasuma Laatiin Ameerikaa keessa Aarjentiinaan ni jirti. France, Spain fi England Awurooppaa Arjentiinaa Laatiin Ameerikaa irraa walakkaa xumuraatiif gaanii jiru. Biyyoonni afranuu akkuma dura kaasaa turre biyyoota tilmaama waancaa yookiin shaampiyoonummaa ol'aanaa argatanidha. France taphattoota qaxalee sarara fuulduraatiin dabalamtee Spain garee tasgabbaa kubbaa to'atee taphachuu danda'u waliin falmii cimaa ni taasiftii fi kan eegamu Lamine Yamal waa'ee tapha kanaa dubbatee ture. Tapha kaleessaatiin booda jechuudha. France garee cimaadha. Garuu France gareen sodaatu qabu yoo jiraate Spain jechuudhaan kan dubbate egaa eenyutu injifata kan jedhu ni eegaman. Ammarraa egalee Lamine Yamal akkuma kana dura tapha waancaa Awurooppaatiin walitti dhufan sanallee taphattoota France waliin yaada walii kennaati kan turanii Adrien Rabiot Lamine Yamal taphataa eenyu akka ta'e hin beeku jechuudhaan kan dubbate garuu dirree keessatti Lamine Yamal taphataa akkamii akka ta'e fageenya irraa goolii galchuudhaan kan itti mul'ise garuu bara dorgommii kana waancaa addunyaatiin taphattoota ga'umsa irraa eegamu mul'isaan jirre keessa Lamine Yamal isa tokko sababa miidhamaatiin sarara fuulduratti ga'umsa gadaanaa mul'isaatti kan jiru sararri fuulduraa kan France sodaachisaadha waancaa addunyaa kanaan hanga ammaatti goolii hedduu garee galcheedha goolii 16 waancaa addunyaa kanaan galcheera kana kan Spain ilaalte garuu sararri fuulduraa isaanii hagas mara keessattuu taphattoonni jijjiiramanii seenan Merino fa'aa goolii injifannoo galchaati kan jiran kanaaf sararri fuulduraa kan France taphattoonni Spain akkamitti dhaabu kan jedhu sun gaafiidha. Taphattoonni sarara gidduu Spain ammoo taphicha kan to'atan kubbaa waliif kan kennan waan ta'eef tarii caalmaa taphaa kan fudhatu France taphicha garuu taphattoonni sarara fuulduraa sirriitti murteessuu danda'u jennee kaasna. Ingilaandi fi Aarjentiinaa roobii taphatu waancaan addunyaa yeroo murteessaa boqonnaa murteessaa irra ga'ee jira. Walumaa galatti waltajjii maree ispoortii dilbata ganamaa dhimmoota garaagaraa sadii irratti fuulleffanne kanumaan kan xumuru ni taasifti. Doodhaa Diinaas Bashiiree Dawaa Abbabaa Lamaa waliin ta'uudhaan isin waliin turree jira. Ogummaa teeknikaatiin Gammadaa Urgeechaa fi Malkaa Baldaati hamma xumuraatti kan waliin turanii dhumarratti ergaa ispoonsaroota keenyaa isin affeeree gargar baanaa. Walumaa gaarii qabaadha.